Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyeessina. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Odeeffannoo jalqabaatiin abbaan gadaa guyyoo boruu abbaa gadaa booranaa 72ffaa ta'uun baallii guyyaa kaleessaa fudhatan. Sirni wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa booranaa 72ffaan guyyaa kaleessaa bitootessa 9 bara 2025 kan gaggeeffame yommuu ta'u, waggoota 8 darbaniif sirna gooroo gadoomaa hoogganaa kan ture abbaa gadaa booranaa 71ffaa kuraa jaarsoo nagahaan baallii isaanii dabarsaniiru. Guyyaa kaleessaa baallii kana kan fudhatan abbaa gadaa booranaa 72ffaa guyyoo boruu waggoota 8 itti aananiif sirna gooroo gadoomaa hoogganu jedhama. Sagantaan wal harkaa fuudhinsa baallii gadaa 72ffaan bitootessa 4 bara 2025 irraa eegalee taateewwan garaagaraatiin gaggeeffamaa kan ture yommuu ta'u, Oromoota naannoo Keeniyaa fi Itoophiyaa irraa walitti babbahaniin kan gaggeeffame akka ta'e himameera. Sirni gadaa kun sirna dimokiraasii erga waggoota dhibbaan lakkaa'amanii as haaromsaan booda yeroo 72ffaadhaaf kan gaggeeffamaa jiru akka ta'es odeeffannoon argame ni mul'isa. Lammiileen Itoophiyaa Maayinaamaaritti haala rakkisaa keessa turan 32 gara biyyaatti deebi'uun himame. Lammiileen Itoophiyaa Maayinaamaaritti haala rakkisaa keessa turan 32 gara biyyaatti deebi'uu ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Akka ministeerichi jedhutti mootummaan hojii dippiloomaasii lammiilee irratti xiyyeeffate hojjeteen lammiilee kanneen keessaa 32 kan ta'an gara biyyaa akka deebi'an taasifamuu kan ibsee fi lammiileen Maayinaamaaritti haala rakkisaa keessa turan gara Taayilaanditti ce'anii 133 keessaa 32 guyyaa har'aa deebi'anii kan dhufan yommuu ta'uu fi 42 ammoo har'a halkan ni deebi'u jedhamee eegama. Lammiilee Taayilaand jiran 58 hafanis gara biyyaa deebisuudhaaf tattaaffiin cimaan taasifamaa akka jiru ragaa ministeera dhimma alaa irraa odeeffame ni mul'isa. Oduma kanaan wal qabatee lammiileen Itoophiyaa 397 ta'an ammoo Saawud Arabiyaa fi Oomaan irraa akka deebi'anis dhagahame. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa fi Oomaanitti haala rakkisaa keessa turan 397 gara biyyaatti deebi'uu ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa ibse. Lammiilee Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaa deebi'an keessaa 255 dhiirota, 40 dubartootaa fi 18 ammoo daa'imman ta'uus eerameera. Bifuma wal fakkaatuun lammiileen Oomaanitti haala rakkisaa keessa turan dhiironni 83 fi dubarri takka gara Itoophiyaatti akka deebi'ee kan himan yommuu ta'u, ragaan ministeericharraa argamee ni addeessa. Magaalaa Finfinneetti ijaarsa lafaa baankii lafaa jala galee irratti ijaarame irratti tarkaanfiin fudhatamuu abbaan taayitaa bulchiinsaa dambii magaalichaa beeksise. Kutaa magaalaa Akaaqii Qaallittii aanaa lamatti namoonni dhuunfaa lama lafa baankii lafaa jala galee ture lafa kaaree meetira 1000 irratti kaartaa bara 2012 qabna jechuudhaan karaa seeraan alaatiin eeyyama daddabarsaa ijaarsaa baasuudhaaf lafarrachi dallaa ijaaruudhaan ijaarsa seeraan alaa osoo gaggeessanii to'atamuu beeksiseera. Ijaarsa seeraan alaa ijaarame diiguun namoota badii raawwatan seeratti dhiheessuuf ragaa qindeessaa jiraachuu fi labsii liizeen akka itti gaafatamaniif adeemsarra jiraachuu beeksisaniiru. Tarkaanfiin namoota seeraan alaa socho'an irratti fudhatamu cimee kan itti fufu ta'uu ragaan abbaa taayitichaa irraa argame ni agarsiisa. Jiraattonni magaalichaa namoota dambii cabsan wayita argan karaa toora bilbila tolaa 9995 irratti bilbiluudhaan akka yeroo kennanis poolisiin magaalaa fi abbaan taayitichaa ifa godheera. Taarifni haaraan tokkoyyuu hin dabalamne jechuun tajaajilli elektirikii Itoophiyaa beeksise. Taarifni haaraan tokkoyyuu tajaajila elektirikii irratti akka hin dabalamne tajaajilli elektirikii Itoophiyaa kan beeksise yommuu ta'u, baatii eblaarraa eegalee fooyya'insi taarifaa haaraan hojiirra ooluuf akka ta'e odeeffannoo miidiyaalee fi marsaawwan miidiyaa garaagaraa irratti tamsa'aa jiran kan dogongoraa ta'uu beeksiseera. Dhaabbatichi fulbaana bara 2017 irraa eegalee waggoota walitti aanan afuriif hawaasa irratti dhiibbaa akka hin geessine fooyyessii taarifaa kurmaanaan hojiirra oolchuun ala fooyyessii taarifaa haaraan akka hin jirre odeeffannoon fuula marsariitii dhaabbatichaa irraa argamee ifa godheera. Dubartoonni gootonni raayyaa ittisaa keessatti ciminaan hirmaachuun aarsaa kaffaluun kutannoo biyya tiksuuf qaban qabatamaan agarsiisuu itti fufaniiru jedhan Birgaadeer Jeneraal Hullaa Garish Diras. Ajajaan giddugaleessaa Daalool dubartoonni miseensa raayyaa fi keessummoonni waamaman bakka argamanitti guyyaa kaleessaam magaalaa Jimmaatti guyyaa dubartootaa marii paanaaliitiin kan kabaje yommuu ta'u, raayyaa ittisaatti daayireektara dhimma dubartootaa Birgaadeer Jeneraal Hullaa Garish Diras wayita kana akka ibsanitti dubartoonni raayyaa ittisaa keessatti hirmaatanii
aarsaa kaffalanii biyya tiksuuf gootota oolmaa guddaa qabanidha jechuun himaniiru. Dubartoonni diinagdee fi hawaasummaa keessatti qofa osoo hin taane raayyaa ittisaa keessatti qooda ol'aanaa bahachaa akka jiran kan kaasanii fi dubartoota miseensa raayyaa ittisaa kabaja guyyaa dubartootaa irratti hirmaatan keessaa itti aantuun ajajaa 10 Maartaa Mabraatu yaada kennaniin guyyaan dubartootaa kabajamuu isaa dandeettii dubartiin addunyaa kanaaf gumaachite kan agarsiisudha jechuun dubbataniiru. Qabsaa'uuf hojjechuu fi dirqama raawwachuudhaaf dubartii ta'uun koowwannaan daangessu kan jedhan yommuu ta'u gara fuulduraattis cimanii akka itti fufan mataa isaanii fi dubartoota hundaafis dhaamaniiru. Dhiibbaa uumamaa fi hawaasummaa dubartummaan wal qabatee jiru dandamannee biyya tiksuudhaaf kutannoon hojjechaa jira jechuun kan itti dabalan yoo ta'u ajajaan ol'aanaan giddugaleessaa Daalool Leetanaal Jeneraal Zawuduu Balaay dabalatee hooggantoonni raayyaa ol'aanoo fi miseensonni raayyaa akkasumas hooggantoonni dubartoonni bulchiinsa magaalaa Jimmaa waltajjicha irratti kallattiidhaan hirmaataniiru.